Ashamaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa ta'ee qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Nagaan daandii qabsoo isa sirrii fi bu'a qabeessadha. Daandii nagaa filachuun nageenya uummatichaaf bu'aa olaanaa qabaata. Egaa ammas marsaa biroon godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa shaniin bosonaa baatee nagaan harka kennachuu akkuma itti fuftetti jirti. Tibbanaa haasaa miidiyaa hawaasaarraa dhagahamaa kan jiruun hooggantoonni shanii hedduun qoqqoodinsarraa jiru. Waliigaltee dhabuun hooggantoota immoo miseensa isaanii jalaa diigaa jira. Miseensi abdii kutannaa keessa seenuun nyaataa fi dhugaatii dhabee komii guddaaf isaan saaxilaa jiras. Haa ta'u malee mootummaan karaa nagaan akka uummatatti dabalaman carraa hedduu isaaniif qopheessuun waamaa turus kana dura gariin isaanii bosonatti hafanii jiraachuu odeeffanneerra. Yeroo ammaa kana garuu abdii kutannaa hadhaa'aa ta'ee fi bosonatti hafuun isaanii tarkaanfii jabaan akka irratti fudhatamu taasiseera. Kanumaan walqabatee gariin miseensa kanaa waamicha nagaa godhameef simachuun karaa nagaa harka kennachaa jiru. Godina Gujii Lixaa Obbo Ayyalee Dambaa godinichatti bara 2017 miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 270 karaa nagaa galuu eeruun guyyaa har'aas miseensonni waraanichaa 41 hidhannoo guutuu waliin galaniiru jechuun dubbataniiru. Dabalataan godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Qarsaa Maalimmaa Jaalbooree Jaalurjii jedhamuun kan beekamu immoo zoonii Madda Albuudaatti Konaa Dabballee Tsibiraa Sodom Booroo kan ta'e meeshaa waraanaa hedduu qabatanii waliin harka kennatanii jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya odeeffannoo ammaaf qabannee jiru kana fakkaataa. Qophii keenya sumaan golomnaa galatooma.